Obbo Taayyee Danda'a Deetaa Ministeera Nagaa duraanii fi miseensa caffee Oromiyaa kan to'annaa jala jiran irratti har'a abbaan alangaa mootummaa himannaa baneetu jira. Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon Obbo Taayyee VOF dhaddacha mana murtii Feederaalaa Lidataa Ramaddii tokkoffaa kan dhimmoota heeraa fi sirna heeraa irratti himati 3 Obbo Taayyee irratti dhiyaachuu himu. Egaa ani har'a jalqabaaf har'a dhiyaadhee Taayyee wajjini. Har'a himanni dhiyaatee himata 3 ture. Himata kana dubbisamee tokko diina wajjin waliin ta'uun diinaaf olola karaa banuu yookaan immoo akkaataa seera yakkaa keewwata 251 fi inni tokko immoo keewwata 257 inni tokko immoo meeshaa waraanaa seeraan ala qabachuudha. Kan kanaan dura poolisii irratti odeeffamaa ture ala jechuudha amma himanni dhiyaate. Himanni feesbuukii irratti barreessaa ture sana bakka himanni dhiyaate isumatu dhiyaate. Dr. Tokkummaan maamilli isaanii kibxata darbe kana bakka abukaatoo fi maatiin isaanii hin jirretti dhaddachaaf dhiyaachuu himanii abbaa murtii dhaddachaas har'atti abukaatoo duukaa akka dhiyaatan ajajuu eeranii jiru. Dhaddacha mana murtii Feederaalaa Lidataa har'aa irrattis Obbo Taayyee irratti sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamuu dabalatee wanti irra ga'e jedhame dhaddachaaf dhiyaachuu Dr. Tokkummaan ni dubbatu. Nutis mirga abukaatoo wajjin wal dubbisuu mirga maatii isaa abbaa amantii isaa arguu qabu kaasnee dubbanne akkasumas haalli qabiinsa isaa mana dukkanaa keessaa yookaan mana qofaatti nama tursuun dhiibbaa mataa isaa qaba. Fayyaa namaa irratti illee dhiibbaa akka qabu ibsinee manni murtii saaduma kanaan eegalu dhaggeeffatee bitaan mirga irraa yaada fuudhee booda karraa booddee abukaatonni akka dubbisuu danda'an maatiinis ijoolleenis abbootiin amantaa hiriyoonnis akka dubbisuu danda'an jala murtii kennee akkasumas namichi kun kophaatti hidhamuu qabu namoota warra kaa wajjin akkuma hidhamaa warra kaanitti ilaalamuu akka qabu namoota wajjin hidhamuu akka qabu kophaa turuun dhiibbaa akka jala muree kun poolisii federaalaa akka kanan goone jedhee jala murtii kennee mirgoobii fi mormii masarratti qabaanne yoo qabaatan jedhee mormii qabna ilaallee mormii qabaachuu keenya himata isaa dubbifnee sinitti bina jennee isa kana dhaggeeffachuuf bila digdamii afuritti beellamanii jechuudha. Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo haati warraa Obbo Taayyee Danda'a ammas abbaa warraa isaanii Finfinnee naannoo Meeksikoo qofaa isaanii harka poolisii Feederaalaa jiraachuu himu. Guyyaatti tokko kan wanni baay'een mana buqqaatiin maal kunis rakkoodha. Guyyaatti tokko inni dhaqnee ilaalla. Akkaawuntiin keenyallee cufaadha ammaatitti wanni ittiin sochoonis deeggarsa uummataatiin guyyaatti takka dhaqnee malaan sa'aatii gabaabsessaatti jechuudha. Dhimmi maatiin Obbo Taayyee mana kiraa mootummaa keessaa baafamuu fi herregi baankiillee irratti ugguramu kan maatiin himataa turan dhaddachaa irratti ka'uu Dr. Tokkummaa Dhaabaa abukaatoon Obbo Taayyee eeranii abbaan murtii dhaddachaas dhimmichi iyyata barreeffamaatiin akka dhiyaatu ajajuullee himanii jiru. Mudda keessa to'annoo jala kan ulfaman Obbo Taayyee Danda'a haga yoonaamaaf dhaddachaaf dhiyaachuu dhaban waan jedhuuf ammoo abbaan alangaa mootummaa dhiyaatee dhimmichaaf deebii qubsaadha jedhamu jedhan akka hin eerrellee himanii jiru. Deetaa Ministeera Nagaa duraanii kan turan Obbo Taayyee Danda'a muddee 11 bara 2023 to'annaa jala kan oolanii turan yoo ta'an gurraandhala darbees caffeen Oromiyaa mirga himatamuu dhabuu isaanii kaasuunsaa ni yaadatama. Manni maree nageenya waloo Itoophiyaa roobii kaleessaa ibsa baaseen akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatti walwaraansa karaa waliin dubbii siyaasaan furmaata itti kennuun hojiiwwan deebisanii dhaabuu hojjetamaa kan jiran ta'uu isaatiin hidhattoonni humna Tigraay hidhannoo meeshaalee waraanaa hiikkachiisuun hojiiwwan hafan keessaa ta'uu eereera. Manni marichaa ibsa isaa keessatti biyyattii keessatti humna raayyaa ittisa biyyaa irraan kan hafe qaamni hidhatee socho'u akka hin jiraanne heera biyyattii irratti ragga'ee jira jedhee akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatti hidhattoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay hidhannoo isaanii hiikkachuu akka qabanis ifoomseera. Itti dabaluunis walwaraansichaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan deebisanii dhaabuuf hojiin jalqabame furmaata argachuun akka isarra jiraatu ibsuun dogoggoroota darberraa kanneen hin baranne ammayyuu rakkoo wal fakkaataa uumuuf kanneen socho'aa jiran dhaabbachuu qabu jechuun akeekkachiiseera. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf deebii kan kennan dhaaba siyaasaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayitti hoogganaan damee ololaa obbo Iyyaasuu Tasfaay nagaan tarsiimoo paartii isaanii ta'uu himanii hidhannoo hiikkachuunis akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatti sirriidhas jedhanii waggaa tokko dura meeshaalee waraanaa gurguddoo hiikkachiifamuun hidhattoonni isaanii baay'eenis kaffaltii deebisanii dhaabbachiisuun alattis akka bittinnaa'an taasifameera jedhan. Akkaataa waliigaltichaattis mootummaan federaalaa humnoota raayyaa ittisa biyyaan alatti humnoota daangaa naannoo Tigraay keessa jiran ni baasa kan jedhu akka tures himaniiru. Obbo Iyyaasuun waliigaltichi hawaasa idil addunyaa duratti mallattaa'e jedhanii gareen gamtaa Afriikaarraa walitti dhufeeru hojiirra oolmaa isaa hordofaa jiras jedhaniiru jechuun Maqaleerraa Mulgeetaa Asbahaatu gabaase.
Abbaan alangaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa shororkeessummaadhaan Dr. Wandoosanii fi kanneen galmee isaanii jalatti akka irratti dhiyeesse yookaan immoo himannaa irratti dhiyeesse akka sirreessu manni murtii ajaja kennee ture. Abbaan alangaa garuu dhimma kana irratti gammadaa miti, akka irra deebi'ee ilaalamuuf gaafatee jira. Himannaa galmee Dr. Wandoosan faa jalatti gochaa shororkeessummaan abbaan alangaa mootummaa federaalaa himannaa irratti kan baneeru manni murtii abbaan alangaa himannaa isaa akka fooyyeffatu ajaja kenne irratti namoota gocha yakka himatamtoonni kunneen raawwataniin ajjeefamaniiran maqaan isaanii akka tarreeffamu gaafate irratti abbaan alangaa raagaawwan jalaa saaxila jechuun falmeera. Himatamtoonni galmee Dr. Wandoosan faa jala jiran kanneen himannaan shororkeessummaa gaafa waxabajjii 1 bara 2015 isaan irratti banameeru gochaa shororkeessummaa isaan raawwatanii lubbuun namoota 217 darbeera jechuun abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesseeru beellama har'a eebila 17 bara 2016 mana murtiitti dhiyaataniin abbaan alangaa iyyata galfateen himannaa isaa akka hin fooyyeffanne ibseeraa jedhan. Abukaatoon himatamtootaa obbo Salamoon Gazzaa'eny abbaan alangaa akka sababaatti kan dhiyeeffate maqaa namoota du'aniiranii yoon himannaa irratti tarreesse ragaawwan koo na jalaa saaxila kan jedhuu fi barsiifata hanga ammaatti jiruunis sababa himatamtootaan namoonni ajjeefamaniiran maqaa tarreessuun waan baratame miti jechuun murtoo manni murtii abbaan alangaa himannaa akka fooyyeffatuuf gaafa 12 bara 2016 dabarsee ture akka irraa kaasu iyyataan gaafateera. Abukaatoowwan himatamtoota ammoo gama isaaniin seerri maqaan namoota sababa himatamtootaan du'aniiranii akka tarreeffamu dhoowwaa taasisu hin jiru jechuun falmuu isaanii obbo Salamoon sagalee Ameerikaatti himaniiru. Manni murtichaa himannaawwan qaama lamaanuu erga dhaggeeffateen boodas dhimmicha irratti ajaja dabarsuuf beellama biraa gaafa caamsaa 12 bara 2016tti qabateera jechuun Finfinneerraa Kennedy Abaateetu gabaase. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gondar Kibbaatti wixata darbe kana walwaraansa humnoottan faannootii fi humnoottan mootummaa gidduutti taasifamaa tureen namoonni nagaan 5 ajjeefamuu isaanii maatiiwwan isaanii himanii jiru. Oduun kunis kunuutu bal'inaan. Wixata darbe gaafa eebila 7 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo Amaaraa godina Gondar Kibbaa aanaa Istee ganda Agoonaa jedhamu keessatti walwaraansa humnoota faannoo fi mootummaa gidduutti taasifameen namoonni nagaa 5 ajjeefamuu maatii fi namoonni ijaan argine jedhan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni maqaan isaanii obbo Axnaaf Waalalliin ta'uu sagalee Ameerikaatti himan mucaan isaanii durbaa kan umuriin ishee 12 Immabeet Axnaaf kan jedhamtu lagaa bishaan waraabdee osoo galtuu humnoota nageenyaa mootummaa rasaasaa rukutamtee duuteetti jedhan. Namni biraan jiraataa ganda kanaa ta'uu ibsan obbo Ababaa Makuraa guyyaa sanatti ganamarraa kaasee sagalee dhukaasaa dhaga'uu isaanii himanii namoonni iddirii isaanii keessa jiran ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniiru. Namoonni biroo maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanis walwaraansa guyyaa jedhametti ture kanaan manneen jireenyaa namootaa gubachuullee himaniiru. Dhimma kana irratti gama mootummaarraa deebii argachuuf yaaliin taasise naaf hin milkoofne jechuun Baardaarraa Aster Misgaanaawutu gabaase. Naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa godina Walaayittaa keessatti mindaan barsiisotaa ji'a 2 olii fi waan hin kennamnee fi ji'a eebilaatii jalqabee barumsi dhaabbachuun isaa beekamee jira. Akka dura taa'anii waldaa barsiisota bulchiinsa kibba Itoophiyaa obbo Amaanu'eel Paawuloosii sagalee Ameerikaatti himanitti godina Walaayittaa keessa barsiisonni 16,700 ta'an keessaa kanneen aanaalee 20 fi bulchiinsa magaalaa tokko keessa jiran mindaan isaanii hin kaffalamneef. Paartiin mormituu sochii biyyaalessaa Walaayittaa dhimma mindaa hojjettootaa ilaalchisuudhaan ibsa kenneen magaalaa Sooddootii alatti aanaa sana keessatti hojjettoonni mootummaa ji'a bitootessaa irraa kaasee akka mindaa isaanii hin arganne ibsee jira. Dhimma kana irratti hangaa'ota godina Walaayittaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Yoonaataan Zabdiyoosii hawaasaa irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo balaa xiyyaara Itoophiyaa Booyingii Maaksii 737 irratti bara 2019 qaqqabeen namoonni maatiin isaanii jalaa miidhamanii haqa gaarii argachuu haqa nu barbaachisu argachuu hin dandeenye jechuudhaan mootummaa Ameerikaa gaafachaa jiru. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Balaa xiyyaaraa Boeing 737 Max bara 2019 Itoophiyaatti mudateen namoonni maatiin isaanii balaa sanaan jalaa du'an mootummaan United States Boeingin seeratti dhiyeessuun haqa isaanii akka mirkaneessuuf gaafatan. Maatiin miidhamtootaa kunneen dameen haqaa himannaa yakkaa dhaabbata Boeing irratti deebisee akka banus gaafataniiru. Boeing bara 2021tti waliigalteerra gaheen himannaa qaamoleen seera baasan kanneen Max raggaasisan gowwoomsuun himatamurraa akka of qusatu taasiseera. Kunis maatii imaltoota du'anii waliin waliigaltee iccitiin taasisuu irraan kan ka'e yommuu ta'u, maatiin namoota Itoophiyaatti balaa kanaan du'anii garuu dhaabbatichi mana murtii federaalaa kutaa Teeksaas bakka himannaan kun itti banametti ministeera haqaa irratti dhiibbaa taasisuu itti fufaniiru. Roobii darbe kana qondaalonni ministeera haqaa maatii miidhamtootaa waliin walga'uu kan himan yommuu ta'u, maatiin miidhamtootaas walga'ii kanaan booda ibsa sabaa himaaleef kennaniin ministeera haqaarraa mufannaa qabaachuu isaanii himaniiru. Ziipooraa Kuriyaa balaa xiyyaaraa kanaan abbaa ishee Joosef Kuriyaa kan dhabdeettu erga qondaaltota ministeera haqaa waliin dubbannee booda baay'een abdii kutadheeraa jetti. Abukaatoon maatii miidhamtootaa Paawul Kaasel ministeerri haqaa bara kana himannaa Boeing irratti dhiyaate kuffisuuf kan socho'u yoo ta'e himannaa isaanii akka itti fufan dhaadataniiru. Balaa xiyyaarota Boeing Max 737 bara 2018 Indooneeziyaatti fi bara 2019tti Itoophiyaatti mudateen lubbuun namoota 346 darbeera. Boeing roobii kaleessaa akka beeksisetti kurmaana jalqabaa kanatti galiin isaa gadi bu'uu isaatiin doolaara miiliyoona 355 dhabuu isaa ibse. Kunis yeroodhaa yerootti nageenya xiyyaarota isaa irratti qorannoon taasifamu dabalaa dhufuu isaarraa kan ka'edhas jedheera.